Onkoloolessaa 5 Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon Onkoloolessa 5 guyyaa kanatti hangafni Phaaphaasutaa Qusxunxiniyaa Abbaa Phaawulos in boqote. Innis duuka bu'aa hangafa Phaaphaasutaa Qusxunxiniyaa isa duraa Abbaa Iskindroos ture. Erga Abbaan Iskindroos boqoteen booda Abbaan Phaawulos bakka isaa muudame. Erga teessoo Phaaphaasummaa fudhatee booda hordoftoota Ariyoos biyya Qusxunxiniyaa fi naannawaa ishee keessaa fo'ee ari'e. Erga mootichi Qusxunxiniyoos du'een booddee ilmi isaa Qusxunxiniyoos lammaffaa ta'ee biyya Qusxunxiniyaa irratti muudame. Obboleessi isaa Qunisxaan immoo biyya Roomee irratti muudame. Qusxunxiniyoos kunis Ariyoosin ni jaallata ture. Amantii isaa xurooftuu sanattis ni amana. Qulqullichi Abbaa Phaawulos hordoftoota Ariyoosin fo'ee ari'uu isaa yeroo dhagahetti baay'ee gadde. Kana booda Abbaa Phaawulos hordoftoota Ariyoos akka hin ariine ajaje. Inni garuu ajaja mootichaa kan hin dhageenye. Sababuma kanaan Abbaa Phaawulosin biyya Qusxunxiniyaa keessaatii ari'e. Isa duraas biyya Qusxunxiniyaatti Abbaa Ateenaatiyoosin ari'ee waan tureef biyya Roomaatti hangafa Phaaphaasota Abbaa Yoolyoos biratti wal gahan. Innis jaalalaan isaan simate. Gara mootichaa Qusxunxiniyoottis lammaffaatti xalayaa isaan namoota dhugaa beektota baratanii fi amantaan isaanis qajeeltuu kan ta'anidha. Isaan simachuu fi kabajuu qabdaa jedhu barreesse. Phaaphaasotni lamaan kunniin Abbaa Phaawulosii fi Abbaa Ateenaatiyoos gara mootichaatti deebi'anii xalayaa kana itti kennan. Dubbisees jecha hangafa Phaaphaasota Roomee irraan kan ka'es ni sodaate. Gara teessoo isaatti isaaniin deebisees guyyoota muraasaaf ni obse. Ammas yeroo lammaffaaf isaan ari'annaan gara Roomaa gara Abbaa Yoolyoositti deebi'anii waan mootichi isaan godhe itti himan. Hangafni Phaaphaasota Abbaa Yoolyoos isaan fuudhee gara obboleessa mootichaa Qunisxaa bira deemuun waan mootichi isaan irratti raawwate itti hime. Mootichi Qunisxaanis akka isaan simatuuf gara obboleessa isaaniitti xalayaa barreesse. Xalayichis abbootii kana hin simattu taanaan anaafis gidduu jaalallii fi tokkummaan hin jiraattu jedha. Hangafni Phaaphaasota sunis xalayaa lammaffaa barreesse. Mootichi Qusxunxiniyoos xalayaa obboleessa isaa fi hangafa Phaaphaasota sana simatee gara teessoo isaaniitti isaan deebise. Mootichi Qunisxaan erga harka diddootaan ajjeefameetiin booda mootichi Qusxunxiniyoos lammaffaa Abbaa Phaawulosin gara biyya Amiriyaa geesse. Guyyaa muraasaaf hidhe. Kana boodas hordoftoota Ariyoos keessaa tokko akka mana hidhaa galee ajjeesuu ajaje. Innis halkan mana hidhaa seenee hudhee ajjeese. Yeroo sanatti umuriin isaa waggaa 40 ture. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nunis kadhannaa Abbaa keenya kanaatiin nu haa fayyisu. Eebbi isaa bara baraan nu waliin haa ta'u. Ameen. Guyyaa kanatti kabajamaa Phaaphaasii Kiraakos haadha isaa Haannaa wajjin wareegamummaa fudhachuudhaatiin mooticha gantuu Eliyoonaasiin ajjeefamani. Mootichi gantuun kun qulqullicha kana gara waltajjiitti baasee harki akka namootni waaqa tolfamaa hin waaqeffanne barreessitee ergitu kun cituu qabdii jedheetu Kiraakosin yaa saricha laphee hin qabne waan gaarii hojjettee ittiin jedhe. Eliyaanoosis dhagahee liidii yookiin irsaas danfisanii afaan isaatti akka naqan siree sibiilaa baay'ee ho'ee irra ramaca abiddaa naqanii akka irra ciibsan ashaboos akka itti firfirsan lafarra harkisanii garaa fi dugda isaa ulee sibiilaatiin hanga lafeen isaa caccabutti akka reeban ajaje. Qulqullichi Kiraakosis kana hunda obsee afaan Ibrootaatiin
ያሮክሲ ሌያማውታ ያሌክ አሲያር ሌሜዶር ኤሌሆሄ ነውና ያውል ቁራም ቤተል አዶናይ ኤሌሄ ሙታ jedhee kadhate. Kana booddees hiikanii gara mana hidhaa akka galchanii fi haadha isaa Haannaa akka fidan rifeensa mataa isheetiin sa'aatii 3 fannisanii foon ishee akka tarsaasan abiddaan akka ishee guban ajaje. Abiddicha keessatti Waaqayyoon osoo kadhattuu lubbuun ishees ni baate. Kana boodas qulqullicha Kiraakos fidanii boolla guddaa bofnii fi butiin keessa guutan keessatti akka gatan ajaje. Boolla kana keessattis homtuu isa hin miine. Humna waraanaa sana keessaa maqaan isaa kan Adimoon jedhamu tokko fayyisuu Kiristoos argee baay'ee ajaa'ibsiifachuudhaan Gooftaa keenyatti ni amane. Mootichaa fi waaqa tolfamoota isaas ni abaare. Yeroo sanatti mootichi goraadee isaas morma isaa akka kutan ajaje. Innis yaa waaqa Kiristoos, yaa waaqa Kiraakos lubbuu koo fudhu jedhee morma isaa goraadeedhaaf yookiin seefiif qopheesse. Waa'ee Kiristoosiif dhugaa bahiinsa isaas ni raawwate. Qulqullicha Kiraakosiinis zayita eelee irratti danfetti akka dabalan yeroo lammaffaaf akka laphee isaa eeboodhaan waraanan ajaje. Akkaataa kanaanis dhugaa bahumsa isa gaafa guyyaa sanbataas ni raawwate. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nunis kadhannaa wareegamaa kanaan nu haa fayyisu. Eebbi isaas bara baraan nu waliin haa jiraatu. Ameen. Lammaffaas guyyaa kanatti yaadannoo ilma Ilfiyoos duuka bu'aa Yaaqoobidha. Akkasumas guyyaa itti Ayidiraayos Awaarsi wareegaman Aldiraakiyoos fi akkasuma Adiroonos itti yaadatamanidha. Waaqayyo kadhannaa isaaniitiin bara baraan nu haa fayyisu, nu haa yaadatu. Eebba isaanii, suuga isaanii dhuma keenyarraa oolchee nuuf haa bulchu. Wareegamoota kanaatiif jedhee biyya keenyaaf nagaa, biyya keenyaaf jaalala, biyya keenyaaf tokkummaa akka nuuf kennu tola isaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Yeroo dhufaatii isaa isa lammaffaatti akka arjummaa isaaf gara laafummaa isaatti tolootaaf qulqullootaaf wareegamtoota isaatiif jedhee warroota mirga isaa dhaabbatanii dhaaltuu mootummaa isaatii ta'uudhaatiif warroota kaadhimamanitti akka nu dabaluutiif eeyyamaaf tola waaqa keenyaa nuuf haa ta'u. Arjummaa Waaqayyoo, araarsummaa dubaroo Maariyaamiif, eegumsi ergamoota Waaqayyoo, eebbaa fi ayyaanni raajotaa, suuqni wareegamtootaa hunda keenyarra oolee kan bule nuuf haa ta'u. Ameen.